የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ይዘርጋ oduu baay'ee gaddisiisaa fi oduu baay'ee suukaneessaa ta'e tokko simbiraan keenya gurra keessan nu ergisaa yooyyaa harka fuunee jirra. Akkam jirtanii maamiloota keenya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechaadha. Egaa akkuma beekamu karaa chaanela Eebbisaa Entertainmentii guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa qabannee kara keessan dhufna. Har'as viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko qabannee dhufnee jirra. Obboleetti keenya suuraa ishee asirratti argaa jirtan kuni lammii Yugaandaati jechaadha. Abbaa manaa madaamii faana osoo ciistu qabamte jedhanii karaa sooshaal miidiyaa turbaan kana keessa ajandaa cimaa ta'ee haasa'amaa ture. Isarratti ani yaada shamarraniifis ta'ee obbolaan keenya kamiifuu dhaamsi ani qabu tokko jira jechaadha. Dubartoonni haguma fe'e yoo dirqimaayyuu si ta'e mana sanii bahi malee dhiira abbaa manaa madaamii faana ciisina dhugaa birriidhaan sobamina abadan. Abbaan manaa madaamillee hundaa miti jechaadha. Abbaan manaa madaamiin gaariin jira. Gadheen jira. Akkuma nama biyya keenya keessatti namni gaariin jiru mana tokko tokko badaan jira akkasuma jechaadha. Obboleessi kee lamaan garaa isaanii haalli isaanii yaadni isaanii tokko miti. Kanaafuu nu hundi keenya iyyuu maal keessa jirra maalirra jirra ka jedhullee ofaa ilaalu keessatti. Egaa obboleettiin keenya kuni madaamiin hojii deema akkuma barattee hojii deema jettee gadi baatee zoor jettee kaameeraa qabdi waan ta'eef kaameeraa dhuskaan galchitee hordofaa turte waan shakkiteerra. Basta macarrashaa garuu haala ishiin itti micayyoo kana ajjeeste haala suukaneessadha. Micayyoon kun haadha ijoollee lamaatiidhaan biyyaa ijoollee lama qabdi jedhanii. Madaamiin qaama saala isheellee billaadhaan murtee harka ishee murtee luka ishee murtee garaa ishee tarsaaste jedhan. Sana booddee waan viidiyoo ishiin abbaa manaa wajjin hojjette poolisiitti mul'iste jedhan saba kanaaf kan godhe jette. Innaa ani kana ajaa'ibee tokkotu jira laala du'a fokkisaa ajjeefamte micayyoon kuni du'a keessaa du'a maatii du'a bakka reeffumti ishiillee seeran awwaalamne kukkutamte akka horiisitti akka foon billitii baasanii nama qoodanii sanitti akka qirca nama qalatetti dhugaa akkasitti ishii qalte jechaadha. Madaamiin kun baay'ee nama gaddisiisa. Shamarran keenya irraa keessan dhugaa namoonni waan akkasii kana hojjettan yoo jiraattan of eegaa lubbuu keessanii of eeggadha baqa. Waanuma fedhe yoo ta'e hinaaffaan akka aramni jechuudha. Abbaa manaa irratti akka dhiira Itoophiyaati miti akka shamarran Itoophiyaati miti dhugaa. Abbaa manaa ishee irratti qaldiin beektu shamarran araba. Lubbuu si balleessitee baddi malee qaldiin beektu abbaa manaa ishee irratti. Kanaafuu of eeggannoo taasisa. Maaliif abbaa manaa madaamii faana ciisu mannaa du'uu si wayya dhugaa. Tokkoffaa dhibee daddarbuun karaa wal quunnamtii saalatiin daddarban dhibeelee hedduutu jiru. Lammaffaa irratti immoo beeksume lammaffaa irratti immoo nama kana birrii barbaada biyyaa baane malee nuti qaama keenya gurguruu biyyaan baane laala. Kabajaa kee fi barcuma abbaatuuf jalatti qabata akkuma jedhan. Hoonu of kabajni aramnis nu kabaja laala. Dhiirriin jira dhiirri lekiskisiin tokko hin jira laala. Garuu fuula keetirra hundaayyuu murteessan. Yoo ati sireesii namaa taate yoo ati fuula itti laanne aramni haguma fedhillee baala geellee ta'u daffaree sin tuqu. Meelaal fuula keetii murteessan ofii of kennita jechaadha. Ijoollee keenya baay'een karaalee ittiin dugunguran keessa tokko maal seetan beektu mallaqaa sobaman. Riyaala 200 yookiin riyaala 300 fuuldura ishii kaa'anii ishiidhaan ishii guyyoomsa jechaadha. Kaardi birrii 10 guuteefiit ishiidhaan ishii guyyoomsa. Meelaalu. Kana gaafa siniin jedhu hundi keenya keessatti of ilaaluu qabna. Nuti nama akkamiiti? Nuti maal hojjenna? Nuti kaayyoon keenya maalidha isa jedhu beeku qabna. Amaloota keenya beeku qabna. Mallaqaan bitamuu qabna. Namummaa keenya kabaja kennuu qabna. Eenyummaa keenyaaf kabaja laachuu qabna jechaadha. Kanaafuu shamarran keenya kan gola namaa jirtan, kan biyya namaa jirtan, kan duudha namaa keessa jirtan, kan lafa namaa keessa jirtan of eeggannoo taasisaa dhugaa. Mallan hin darba hin dhuma waan hin dhumne garuu kabajaa kee yoomiyyuu deebistee argachuu hin dandeenyedha jechaadha. Lammaffaa irratti immoo yaadni ani qabu jechaadha. Uummata keenya Wallagga Bahaa Aanaa ayyaana giddaatti ajjeefamaa jira. Waaqayyo warra du'e lubbuu isaanii haa maaru.
warra hafemmoo baga waaqessin ooshe jennaani akkasumas warra manarraa buqqanii qabeenyarraa buqqanii lafa isaanirraa buqqanii bakkee jiran kana mootummaas ta'e hawaasni birmachuu fi qaba jechaadha ummata kana dirqama keenya jechaadha haawwonni gaafa bu'an giddaa ayyaana keessatti maal akka jedhan mana keenya akkatti gubatee qabeenya keenyarraa mancaanee daa'imman qabannee bakkee jirraa lubbuu namoota hedduu qabanurraa jirra rakkachaa jirra beela'aa jirra hin beekta yeroo gannaa kana mana ofii keessatti aarfatan tola rooba kanaan ganna dhoqqee kanaan eessa deemuun daa'imman bichaa gurrannee gadi yaane jedhanii raawwii kana kan raawwatee hidhataa fannooti jedhanii fannoon kuni Gondar deemtee du'aan jirtu Oromoon jechaadha. Oromiyaa keessa seentee faannoon Oromiyaa ajjeesaa jirti. Laala karaa Wallaggaa fi karaa Darraa kanatti yeroo baay'ee faannoon deddeebitee uummata miskiina dhiphisaa yookiin dararaa jirti jechaadha. Nuti hoo maal gochaa jirra? Ofirraa fincilaa jirra moo ofirraa wanta nu mudate kana ofirraa balleessuudhaaf furmaata isaa barbaadaa jirra moo cal'ifnee dhumaa bakkaa rileeksi taane teenya? Mee dubbadhaa. Hawaasa yeroo gannaa kanaanii yeroo dhoqqee kanaan maatii daa'imman fudhatanii bakkee jiran kun rooba kanaan eessa dhaqu jettanii yaaddanii beektu garuu kanaaf wadaraa keessa shamarranis ta'ee warri dhiiraa hin guyyoomina. Uummata Itoophiyaa kana bira dhaabadha. Dhugaama shamarran takka jinjanaadhaaf tiiktookii kanarraa iyyaa ulti fooluudhaaf dhiirris immoo achuma gandummaa wal qoodiriin bararratti wal qaluudhaaf kana dhiisame gandummaa kana dhiisati uummata keenya isa Wallaggaa kadhumaa jiru kana birmadhaa fi maal taata lubbuu namoota kana hunda du'aa jira bar lubbuu namoota 36 bakka takkatti dhabdee bar Wallaggi hindee Wallagga jechuun Arsii jechuudha, Wallagga jechuun Shawaa jechuudha, Wallagga jechuun Walloo jechuudha. Gaafa achi xannachi Wallaggaa murame Shawaadha dhiiga. Kanaaf wadaraa keessa uummata kana haa birmannu, uummata kana cinaa haa dhaabannu. Uummanni kun saappoortii barbaada, uummanni kun deeggarsa barbaada, uummanni kun nyaata barbaada, uummanni kun uffannaa barbaada. Uummanni kun walumaa galatti kunuunsa gaarii tokko barbaada. Wanni isin beeku qabda jechaadha. Uummata keenya du'aa jiru, uummata keenya ganna kanaan daa'imman qabatanii dhoqqee kana keessa deemaa jiran, uummata dhiphinna keessa jiran kana cinaa dhaabachuu qabna dhugaa. Keenya uummanni uummata miidhamuu sagalee ta'uu mee dhuguma goota isin warri Suudii keessatti wal qabdanii wal ajjeesaa jirtan kun achi deemaa lolaa. Achi deema uummatarraa fincilaa, achi deema roorroo uummatarraa kaasaa haga asitti waan hin taane lubbuu keessanillee dhabdanii boqannaa keessan bara baraallee dhabdan jechaadha. Kana gaafa isiniin jedhu uummanni keenya Itoophiyaa keessa jiru waan miidhaa fi waan faayidaa adda baasaniin beekan beektani. Yeroo baay'ee wal ajjeesuu erga barbaaddanii biyyaaf oo duute goota jedhamta. Galee biyya abbaa keetti irratti loli. Biyya keef du'i. Malee biyya lafaa tanaa jettee hin du'in. Qabeenya bor darbuu jettee hin du'in. Dhugaa amma namoonni baay'ee waan itti lubbuu balleessan qabeenya bor darbuu isa kana horachuudhaaf isa kana haala dheereffachuudhaaf jedhanii lubbuu namaa balleessaa jirtan. Garuu kan biyyaaf dololtu duute biyyaaf duute goota bara baraa taate tarree gootu taatetti duute tarree gootu taatetti awwaalamta jechaadha. Garuu namoonni keenya baay'een sababoonni isaan itti du'a yookiin isaan lubbuu itti dhabanii waan bu'aan baasne jechaadha. Dhimbara irratti hiyyeessa qabanii ajjeesuudhaan dararuudhaan mallaqa gaafachuu dogongoroota akkasii kanatu nu keessatti baay'ata. Kanaafuu furmaanni maalidha gaafa jennu nuni mataa keenya jechaadha. Nuni mataan keenya akkamitti furmaata taadha warri jennu sagalee ta'uu uummata kana bira teennee sagalee ta'uu uummata kana jajjabeessuu haadhotii bukkeetti buqqanii rakkachaa jiran kana furmaata isaanii godhuu jechaadha. Gabaabumatti wanni biraayyuu hin jira jedhee yaaduudhaan. Waanuma kamuu yoo si qunname jechaadha biyya lafaa kanarratti qorumsa kamuu keessa darbuudhaaf waa baay'eetu jira. Kanaafuu adaraa keessaan uummata giddaa ayyaana kana sagalee ta'a bifa tokko wal dhaggeeffadha waliin tuffatina mana kiyyattaa ta'u warri jettan kuni mana abbaa fedheetillee yoo ta'e nu biratti manni kun nuyiif mana keenya manni kun mana saba keenyati.
ummata qarqaaruudhaaf amma yeroo baay'ee uummanni keenya gatti wal dhabu rakkoo akkasii kana mana kiyyattaa ta'u mana kiyyattaa ta'u lakki mana kiyyatti hin ta'in mana beeluttaa ta'u waan akkasii kana jechaadha. Uummata kanaaf amma ka barbaachisu birrii qofa osoo hin taanetti dargaggoota barbaachisa, humna biyyaa ittistuu biyyaa warra diina ofirraa qolatu barbaachisa jechaadha. Maaliif kanaaf salphaadha jedhee yaada isin dhiba jechuu miti. Haadha Oromoo bochisuun, haadha hiyyeessaa ajjeesuun, ilmaan ishee jala ajjeesuun sababoota kanaa kan ta'e uummatuma keenya mataa keenya malee jarri achi